Abbooliin keenya durii nutis kan jaarraa ammaa afaan qofa osoo hin taane garaa keenyatu damma. Raayyaan ittisa biyyaa jabaan akka sibiilaa biyya isaa qabachiisuuf daangaarra riphee jira. Eessa abbaa ishiin seentiree taankii hiriireen luftee hin amanu yoo jettes ilaaltu ka dhuftee. Utubaan addunyaayuu annisaan ogeessotaa Itoophiyaa akka ta'e madde hayyuuf beektotaa. Na dhageessaa bitamtu warri baandaadhaaf michuu hayyuu Oromoo dhalche akkuma kan akka bichuu. Jaarraa tokkoof walakkaa waan fakkaanneef sodaataa kan kaleessaa barattee nutti hiitofti mataa. Baandooliin wal sassaabdee ijaartus wanta kamuu garboonfataan kaleessaa nutti hin deebuulamuu. Jedhee ka'eera raayyaan qaxalaan akka feerroo kan qabsoodhaan dhaabbate kunuunsuuf siidaa qeerroo. Barri gara gaggalee dacheen ol fincooftuyyu kaleessa haatii garaa loogiidhaan milkooftiyyuu. Galma kaayyoo isaanii xiqqaaniif guddaan beekee teessoon jallina isaanii kufeera yeroo eege. Osoma kan argitu har'as waan baay'ee gooti. Mee maaltu hafee gootummaa sitti agarsiifneeti. Nu bilisoomsuu yaannaan kaleessa maaltu danqee. Har'a ammoo maal fiduufi utaaltee akka gaangee. Waggaa 27 doofummaa ishii dandeenyee injijjiiramtii laata jennee callisnee teenyee. Callisnaan akka gowwaa kan kaleessaatti gubbaa ammas nuuf qotti bawwaa.